أمّا يا أبان يدباني أبان يا على بدينا فورياتي بدينا نجالة تبيته والله إن أما أبا بقدر من الراديم أما بيلا في قبائل النردم ته لكان اللين جانه يوم غرغارو دندي سكرو ثكارا كده سنبيه خبيته يوم غرغارو دندي سجيت namni takka waan nama gargaaru gizee fedhe qaama isaa osoo ilaalin huccuu isaa osoo ilaalin rabbi takkicha laaluu qaba bitee rabbi takkicha laaluu qaba bitee rabbi takkicha laaluu qaba bitee. Maybe yaw namni rakkachuu mala akka qaamara gubbaa kana ilaaltu miti si hin beektu miti waa'ee namaa yoo itti dhiyaattee beekte malee yoo itti dhiyaattee hubatte malee. Jirra jirtu kabajamtoota fi hordoftoota keenya kan isin daawwachaa jirtan chaanaala waa'ee Noorooti. Arraan tanaas ispoonsara keenya guddaa Bulloo Fijin isa qabannee dhufne isaa hojii dalaguu fi hordoftoota keenya nuti dalaguu deemnu Ramadaanaati. Qophiin teenya tun naasuu yaamti. Hangam takka namni keenya naa walii qaba kun kanammoo waliif rifata. Saniifuu gurbaa guddaa gabbataa kana. Bichaa bareedaa kana. Saniin miskiina godhuu deema jechuun hiyyeessallee bitee abbaa qabeenyaa warri isaa Hirarsee mana raabasa saniifu yookaan nama ciroo irraa dhufenni yookaan nama baddeessa irraa dhufe nama biyya takka irraa laangee arsaa saataatu irraa dhufe saniifu magaalaa Harar keessa rakkate achi booda kopheen isirra citte hunoo halkaasee kopheen isirra citte waan nyaatu dhabee nama ayyadaa mana irraa ajjeeti saniifu hangam takka namni gargaaraa sallaaluu deemna kabajamtoota fi hordoftoota keenya nufaan turaan affeerraa keenya mee Hamza Ramadan Mubarak saniifuu hordoftoonni keenya waan kana waan dalaguu deemnu kana namni hangam takka adooti walii qaba uffata laaleeti nama gargaaramoo qaama namaa yookiin bifa namaa laaleen nama gargaaramoo dhuguma rakkoo san laaleen nama gargaara san irraa hubanna isiniin dhufaana tura affeerraa keenya wajjumaan daawwanne viidiyoo waan namni ijoollee wajjumaan agarru hin jedhu. Osoo viidiyoo kana neegalin tura warreen viidiyoo kana faaraa taatan subscribe like share godha warreen ammoo duraan gootanii jirtan like godha yaada keessan ammoo koomentii jala nu barreessa baatiin tun baatii Ramadaanaa duraan dursa anarraa isaa haqee balu isinirraa isaa haqee balu Ramadaan Kariim baatii Ramadan Mubarak Quraanaati Ramadaan Kariim iqra tuguti qaree Quraana obboleessa kiyya obboleettii tiyya Quraanan booda masgida galisiin jennaa Ramadaan Kariim Bulloo Fijin Production Bulloo Fijin mul'ata dheeraa kan qabu yeroo ammaan tanaa dhangala'aa yookiin juuzii kanneen akka bishaan qulqulluu deel maangoo juuzii yooyoo saafii maangoo fi maal kana qofa dhangala'aa nama mirkaansa kan namatti tolan viibul mooringaa appilii fi kan kana fakkaatan hunda dhaabbatarraa beekamtii guutuu fudhachuun raabsurratti argamna. Namoonni iddoo daldalaa qaban maraaf oomisha keenya biraan ga'uuf halkanii guyyaa hojjetna. Namoota oomisha keenya filataniif iddoo isaan barbaadan yeroo barbaadanitti heloonuun jennaan isin cinaa jirra. Hin yaaddawina konkolaataaf hin yaaddawina. Saa isin barbaadanitti yeroo isin barbaadanitti iddoo feetanitti konkolaataa keenyaan isin bira ga'uu ni dandeenya. Bilbilli keenya Duwwaa sagal kudha takka duwwaa takka 9569 odeeffannoo dabalataa argachuu yoo barbaaddan duwwaa sagal 36 takka duwwaa 560 nu qunnamnaan isin cinaa jirra. Bulloo Fijin Production mul'ata dheeraa kan qabu kootta waliin taanee mul'ata keenya haa dhugoomsu wal qabannee karaa guddinaa waliin haa deemnu. Bulloo Production mul'ata gaarii Afaan Oromoo ni beektaa? Ummata yaa abbaan fayyadda baanii abbaan haadha biddeenaa fuudhee haati biddeenaa nu jaalatu beekte wallolaanin amma abbaa baqadhee mana irraa deeme amma beelaa fi kopheen inni hodhamte laqaan illee nyaanne yoo gargaaruu dandeesse garuu takkaa rakkadhee sin beeku beekte yoo gargaaruu dandeesse jeeti. Ashan tamla ini gue ini tuh mata ramah kau mah tuh nanti. Jangan ini namakan nih. Namakan nih. Jangan ini namakan nih.
Bishaan namaaf kannite. Waan raafe moo? Waan raafe namaaf kannite nama biraatti. Ayyaa galatoomaa. Dhaab ogda ko. Saahibi. Abo beekaa fiigaa. Otto. Kaamera biraan. Taphatu jira Otto. Taphatu jira biraan nama godhu jira ide. Akka namni kan waan nama rifatuma. San godhu jira. Dhugaan irra kan jechuun deem fakkeessa malee. Anyu maage. Dhaggeema. Nama dhagama. Asa. Anyu maage. Harar. Ne maal si kaasee maallaqa qarshan ta'u guutuu kan ta'e. Isa moo nama inni kun nama rakkate natti fakkaanne gisee laata. Tarii dhagama. Maaltu si kaasee? Nama rakkate natti fakkaanne inni kun gisee laata. Uffataan Yoo mataa fayyaa qabnu maal jeetiin nama mataa fayyaa hin qabnes natti ta'uu didee firaa rakkatee hojii kanniif hin jeen kaafira. Haadha mana fayyaa. uffata laalteeti moo? Uffataan haala qaamni isaatis nama gabbee rakkatees fakkaata. Okay, atoo rifatte moo? Andi rifate dunkan. Bango rubuket. Sududu sakana laletin di bango rubuket. Asin kana jiru. Okay. Atoo maal laalete? Sududu sakana laletin di bango rubuket. Mashallah, nama rabbi tete. Okay. Sanifu makan kaya Arabiyate? Harar Jamal. Harari? Magaaluma Harari maqaan isaa. Mashallah. Okay. Sanifu fakkeenyaaf namni keenya uffataan kan qabne fakkeenyaaf rakkatee jiru. Rakkatee jiru sanoo akkamitti fakkeenyaaf uummanni keenya akkamii haa gargaaru? Jechuun namni rakkatee bari jarraa nama beekta. San akkasuma goota akkana dhaabbatee akkana isa kadhachuu dandeettiin qabu waan qabu. Har'a kan jechuudha. Sanifu waan rakkatee fi nama kadhataa jechuudha. Isa warra rakkate ijarraa mul'atti ni beeka. Sanifu obboleessi qaalii fi gaarii galatoomsi jennaan nuti wanni dalagu jiru qophii ramadaanaati. Irraan deesin kaameraa natti as sanifu badhaasa qabda. Badhaasni keetis siif dhufa. Fidii hot. Obsi. Galatoomi. Wagatti keessa baadin kun baasii araaramaati. Ramadaan Kariim si jenna. Ati uummata Oromooti yookaan uummata Islaamaati ta'uu maal lamta? Soomana kana qabsoomana jechuun Ramadaan jechuun kan itti soomana osoo ta'in kan miskiina itti nyaachisa kan itti gargaaran jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya wal cina dhaabbatee soomana kana kan qabne hiyyeessaa nyaachisuu danda'uu qabanii jaan. Kanaan daamaaf. Bakka saniifuu galatoomsi jenna waan isa gargaarte jecha qarshiisa tamman ta'e isin deebite. Xiqqoo kannanii guddoo dabaluu fudhachuu jiraame akkasi badhaasa kan harkattee jirta. Badhaasa kana harkachuudhaan waan kana hojjettee badhaasa kana harkachuudhaan maaltu si dhagaame? Gammachuu guddaan ni dhagahama. Silaa deemtee reesis uummanni na laalee tiksa alfadda booda. Karaa bittillee soo beeku. Saniifuu galatoomu bilisa. Ramadaan Mubaarak. Ramadaan Kariim. Walumaanuu. Wagatti keessa. Ramadaan Kariim. Wajjee olmaanu. Afaan Oromoo ni beekta? Wayin sitti himuu fedhe. Abbaan kiyyaa fi ummaan kiyya adda baanee jirani. Abbaan kiyyaa biddeenaa fuudhee jiraatu biddeenaa nuun feetu wal lolle. Amma abbaan kiyya manaan aaree. Rakkadhee sin beeku beekte. Amma eegaan manaa bee kopheen na duraa jette. Raaqanaa sin nyaanne. Saniifuu waan na gargaaruu dandeessu yoo jiraatu. Kanoo gargaarte jiru. Oh, qarshii nam tabnee dummaata amma qabu. Maan na duraa jite nee dummaata. Qabu maan na duraa jite. Nee dummaata qarshii nam tab. Bakka waan amma qabu nee doddo naa kan. Ayee galatoomna. Taphatu jirra firaan kaameeraa la. Dhugaa miti. Waan dhugaatii miti. Bakka firaan jechuudha. Qophii Ramadaanaa dalagu jira. Sani shantama ta'e yeroo. Inni sin jaan. Riyaad. Maashaallah maqaa bareedaa qabda. Salaamu alaikum. Mee egaa rakkoo sitti madde booda maaltu si dhagahame kam qarshan tamnaa kan nu dandeessi? Gizeen silaalu
kama nama rakkattu hin fakkaatu. Ammas reedduun gizee takka takka waan akkana waan himuuf jecha bakka gizeedhaaf amma waan itti fayyadamtu laaqanaa sin jenne nyaanni jetteemi sanumaaf bakka rifadhee si kanne. Ammas gizeen fuula kee keessa silaalu si juda qabda. Namni kun nama shawwaduu miti jeedin keessa yaadiitiin akkas kanuu danda'a. Obbo Ramadaanaa dalagu jirra. Badhaasa qabdammaan tanaa qarshantamoo waan kana ta'eef Ramadaan Mubaarak. Baga walumaan nu ga'e abshir. Badhaasa isaa miti. Okay, fakkeenyaaf ammaan tana maali wanni si gaafannu nuyi ta'a? Ramadaan jettee? Riyaad. Fakkeenyaaf ammaan tana namni gargari uffata faalaaleeti. Yoo nu feete xiqqashoo uffanni kee bareedaa ta'e garaafaa siif laaf. Yookiin kaan ammoo yoo nu fi uffanni kee bareedaan ta'e si ariifa deemasi maarree siin jaa. Uummata nama akkana joofoo maal laamta? Nama akkana wanni namni takka waan nama gargaaru gizee fedhe qaama isaa osoo ilaalin huccuu isaa osoo ilaalin rabbi takkicha laaluu qaba bitee. Rabbi takkicha laaluu qaba bitee. Rabbi takkicha laaluu qaba bitee. Namni kun rabbiin takkicha laa ilaaha illallaan obboleeyyan nu godhee jiraanii obboleeyyan wal gargaaruu dirqama. Sallaananii rabbicha jecha akka gargaarin dhaamsa qaba. Saniifuu bagatti geessisin jennaa yaada bareedaa dabarsitee dhumarratti waan jettu ni qabda. Akka waan joon qabu. Isinis jajjabaadhaa. Galatoomaa. Baga kariima. Abshir. Sitti haa bara tokko nama gargaaru. Amiin. Xiqqaa kan ta'e guddaa fudhattee jechuudha. Rabbirra illee ni argatte ilma namaarraa illee ni argatte. Abshir. Galatoomi siinjaa. Okay, assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam. Bagatti geessi. Baga walumaan nu ga'e. Abshirayyaa. Waan sitti himu fedhe mana kan jirra takkaa baheen beeku. Abbaan fayyadamanii jiranii. Abbaan fayyallee qabeenya numa qaba. Haati biddeenaa nu jaalatu beekte wallolleen akkasii manaa deeme warra jirooti. Amma takkaa rakkadeen beeku kopheen inni irra ciccite laaqanaas hin nyaanne ammas nama rakkadee hin fakkaadhu. Hedduun rakkadee jira akkam na gargaaruu ni dandeessa. Na hawwatu hin dhabe namni nama rakkatee wanta hin jaallu. Obbo Matan illee na abdii. Obbo Matan illee na abdii. Ayyaa.
Rakkoon qabu firaanki taphatu jira firaanki kaameraa ala. Taphatu jira. Qophii soomanaa dalagu jira maallaqa fudhadhu galatoomi. Duraan dursa eenyu maqaan kee? Jamal Ibrahim Nanjani. Biizii goote deeqaa sadi guutuu gubbaa dhaabiste ayi. Jechuun wayin godhuu jira beektaa wayin hojjechuu jira. Sa xiqqishoo biiziin ture. Itti gaafatama waajjiraa waan hin ta'eef. Itti gaafatama waajjiraa waan hin ta'eef. Itti gaafatama waajjiraa waan hin ta'eef. Okay. Baay'eetu itti keessaa jira. Isaanii fi narra dawwalanii isin argaa jirtanii. Gara Finfinneetti dawwaluun ture. Asuma naannootti illee namarratti bilbiluu ture. Itti gaafatama eejensii innoveeshinii fi teekinooloojii naannoo Harariiti. Saniif hin xiqqoo biizii ta'e. Okay, qophii Ramadaanaati hojjechuu jira. Qophiin teenya naasuu jaamti. Namni keenya hangam takka naasuu walii qaba. Saniifuu inni uffanni isaatis nama rakkateen fakkaatu. Saniifuu mee maa irra dhaabbatee uffata isaa kana laalteeti moo namummaa saddagaameeti gargaarti? Lakki namummaa saddagaameeti garuu oggura kan ilaale ni jiraami. Keessaafuu bahaa kanarratti meebii waan garaagaraa dalaguu danda'a. Yeroo takka takka meeshaas karaa wucaalee kana karaa jigaa kanaa bituu jira. Yeroo sanillee karaa irratti irraa qabama. Sanillee ta'uu danda'a jeetii yaade. Maybe namni rakkachuu mala akka qaamara gubbaa kana ilaaltu miti. Keessi hin beektu beektee waa'ee namaa yoo itti dhiyaattee beekte malee yoo itti dhiyaattee hubatte malee. Saniifuu keessa osoo hin laalle gubbaa osoo hin laalle keessa laaluu qabna jechuudha. Amma keenya lakkachuudha fakkeenya ollaa keenyallee maybe soomana kanatti namni ogguu bareedee uffatee deemu harka nutti hin fakkaatu. Saniifuu nama akkasiitillee itti dhiyaannee dhiyeenyaan laaluu qabna. Dhiyeenyaan illee hubanne akkasii dhiyeenyaan yoo wal gargaarre maybe soomana keessatti illee ajirii qabaachuu malla. Saniifuu obboleessi qaalii fi gaarii galatoomi hannaa isaaf kan ta'eef hawaasa keenyaaf akka waa irraa baratan maaliif namni keenya irra hedduu uffata laala ni beektaa? Uffata osoo laalle ollaa ifillee gargaara yaada bareedaa fite maaliif na osoo ollaan keenya rakkatu nuti ammoo viillaa keessa galle nyaata bareedaa nyaachuu qabnu jechuudha. Akkasuma akkasuma saniifuu ollaa keenya laaluu qabnu dhiifama dalagaarra jirta. Saniifuu badhaasa qabda. Badhaasa soomanaati. Galatoomii horii bulii ilmaan keetii hojii ture. Fuutee jirta maqaan? Fuudheetiin jira. Ilmaan meeqa qabdi? Tokkoon qaba gurbaa. Gurbaadha? Akka kiyyaadha. Gurbaa tokkoon qaba. Akram jaaniini. Haati warraa illee Ikram jaaniini. Ikram. Haati maqaan keenya? Jamal naan jaaniini. Okay, mee hawaasa Oromootiif maal dhaamtame? Hawaasni Oromoo keenya Ramadaana kana wajji wal qabatee wal hubachuu qaba. Wal gargaaruu qaba. Wal jalallee deemuu qaba. Rabbillee kadhachuu qaba jechuudha. Rabbillee rahmata isaa kadhachuu qabna. Saniifuu yoo rabbitillee gargaarsifanne waan hedduu keessa dabaluu dandeenya jeetiin. Yoo kannite immoo yoo akka ammaa kana kannite guddaa garuu xiqqaa kannite guddaa akkatti. Guddaa kannite galatooma dhiifama. Jazakallah. Badhaasa keetu kun. Galatooma isinlee. Ramadaan Kariim. Ramadaan Kariim walumaanuu baga waliin nu geenye. Okay, saniifuu kabajamtoota hordoftoota keenya obboleessi keenya qaalii fi gaariin kun akkanatti badhaasa isaa harkatee jirta. Baga itti geessee baga waliin geenye galatooma. Ramadaan Kariim isin. Walumaanuu Ramadaan Kariim isin nu haa ta'u. Kabaranaa baree hedduu nu haa ta'u. Okay, galatooma. Okay. Jabaadhoo kanatti asii baratu haa. Amiin amiin. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya qophiin isin daawwachaa jirtan hanga ammaatti kana ture hedduu takka akkeetti isinitti tole abdii qabna. Iddoo sana jee uummanni akka nuti yaadne daranitti bakka nuti inni olitti gartee akkasitti ta'anii nu argamanii hedduu gara nama laafanii waan ajaa'iba arginee bakka. Taraa duraamee maal jechuun uffata kanaa wajjin naafeen kan jettee yaadu ture bakka. Akka yaadu ture akka beenutti Itoophiyaa keessa namni rakkatu nama uffata dhukka'aatu. Nama miskiina uffata bareedaan uffanne akkatti beenutti. Garuu yaadaatumaan ture dhiironni gargaaran jechaatumaan ture ammoo akka nuti yaadne miti sanii olitti uummanni bakka inni kun dhugumaan rakkatee jaanii. Na gargaaranii jiranii akkasii jechuudha akka bareedaadha. Saniifuu waa nama hedduu si gargaare saniifuu nama hedduudhaaf badhaasa kana jechuudha. Qaggamanumaan uummanni Oromoodhaa yookaan nama hawaasni warreen afaan keenya kana beekan nama
bikka rakkatetti namummaaf akka gargaaran dhaamsa isinii dhaamna. Viidiyoo tanaas akka Shaafi kana ilaalanii akka wanta hin jedhu. Uffata ilaalanii namni kun ni rakkate jettanii murteessoo osoo hin ta'in namni uffata gaarii qabus biyya tokko rakkachuu danda'a waan ta'eef jecha sarara dhaabbataniituma gargaaruu dandeessanii hin jaanu. Saniif irra beechaaf nama gargaaranii kalammada ammaas akkuma nuti ammaan tana isaan qarshii 20 isaa taatu 50 si gargaara waan guddaa fudhatanii jechuudha. Qarshii 100 fudhatanii. 120 akkana yookaan 150. Guddoo fudhachuunis ni jirti jechuudha. San gubbaarraan ammaas rabbiin siisteemii lafarra si qaabeera. Akkuma ilmi namaa waan guddoo gizee kanate xiqqoo gizee kanate guddoo si kanutti rabbiinis jannata siif kaa'e jechuudha. Saniif kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa viidiyoo kanarraa akka barumsa fudhattan abdii qabna. Baatiin tun baatii soomanaati. Isinirraa isaa qeebalamu narraa isaa qeebalamu salaata keessanis itti fufa akkasumatti illee gurbaa kanallee jajjabeessa qabeenya isaatiif yookaan kaan ammoo oomisha isaa akka dheeyxanii irraa fayyadamtan Bulloo Viijin Production saniifuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa qophiin keenya kan hanga ammaatti kana ture ogeessi kaameeraa keenyaa Zarroodha. Haa galatoomu isin jenna akkasumatti illee warreen nu gargaaraa bira turan ogeessi biraa guneeti haa galatoomu. Saniifuu hanga viidiyoo biraa wal agarrutti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ora bulaa Ramadaan Kariim.